kabajamoo obbo Ibrahim Kabbate itti aanaa itti gaafatamaa gurmaa'inaa fi dhaaba siyaasaa godina saba Oromoo kabajamoo itti gaafatamaa qajeelcha bulchiinsaa fi callisa godina saba Oromoo obbo Muhammad obbo Abduu Muhammad kabajamoo abbootii amantaa kan sadarkaa godina Raayis sadarkaa Raayis sadarkaa gandar Raayis waltajjii kanatti argamuuf asitti argamtan kabajamtoota abbootii kabajamtoota rakaboota waltajjii kanatti argamuuf asitti argamtan kabajamtoota maanguddoota lagaa fi kabajamtoota abboota abbagaarota lagaa waltajjii kanatti asitti argamtan kabajamtoota geggeessitoota aanaa fi gandaa kabajamtoota qeerroo fi qaamota callisaa fi hirmaattoota konferansii araaraa kanarratti hirmaachuudhaaf armatti argamtan akka waliigalaatti kabajamtoota uummattoota aanaa Xummaa Firsee hirmaattoota sagantaa kanaa baga konferansii araaraa kanaan akka aanaa Xummaa Firseetti kilaasterii Qiicoo irratti qophaa'u kanarratti argamuudhaaf nagaan dhuftan isin jechuun barbaada.